Sidaamon zoonii tokkittiin ennaarra referendamii gaafatti zoonii digdamii lama taanee wanni nuti referenduma baanee jaruma akka guyyaa fida halkan bineensa ta'ee nyaatu kana yoo addaan galle maaluma ta'aala bakka qabu. Yoo isinii ta'e paartii dhibba guutanam paartii dhibba saddeemoo waan ta'e nagaa Dango wayii ture moo kompiitara kompiitara dango bubbaa paartii falaffalu wattanii duubattanii kanaafuu paartii kana hunda yoo akka kiyya diigaan jira siltaan harkaa qabdu diigan paartii sadiitti galcha biyya Itoophiyaa tokko goona'uu jetta yoo referendamii yoo paartiin sadeessu eenyu An Oromoon kibbishoo walitti fuunee nuti wal morkinuun Oromoon tokko ta'udha. Oromoon sabni kun. Ilmaan kuushii paartii tokko uuma. Ilmaan seenii paartii tokko uuma. Ilmaan dabuufi omotiki naayilotiki paartii tokko uuma. Jarri waan qaban qabatanii dorgomanii walamoo jarri sadii. Kanaan achitti zalaalamiin nuti haati keenya bo'aa turte amma niitiin keenya bo'aa turte boruun intalli keenya bo'aa turte akkanumatti biyya bo'aa taana qeessaa michaa taana adaraa keessan taana yoo kun kana ta'uu baate immoo referendamii an har'aan jammare si gaafadhe itti naa hin jedhamu.